namni qasraan hojjete jiraata amana wanti jaallatee kana qabachuun barbaada kan jedhu sagantuu ta'ee si jawwata. Allahu Akbar. Allah ilaha illallah. Hayy. Kabis. Allahu Akbar. Masya Allah. Akan ada bagai gammadde mi wasti daga mereka tokko yoo dubbatte background kun yang berbeda anu kaya apa nih kan saya musik kan oke acil tak request cira dua ratus itu request ini juga mau nanggalin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian kota buliyanku kami disebutkan ala kandira kashamara. Pada Rabbi negara isim bulje warni buyan isa. Halkan isa buyan te pada Rabbi negara isim bulje. Kan buyan isa halkan te pada Rabbi negara isim bulje jecha. Ena kumabe kamu oji abdi dulu tadi. Dulu dah zon isa ni bukan jeda. Aku mereka buya haram buya sini kami sebuya ada mana sini kami. wallahi Mandi dalam berita namanya ada apa? Tingkap ada apa itu sih nanti. Ini malah ada mandi berkane. Gala, akan semua bagi timur argamu umrah. Apa tu umrah? Bekama al-Islam lil alam. Islamnya akan kas kajian. Apa tu biro saniti argamnya itu visi tadi. Apa ni umrah? Dunia. Islam malee dunia. Ini Islam mah dunia itu menjadi itu. Kenapa? Asal bara itu berbanding Ustaz Abdul Hakim kena ogana ada apa tu mana itu dah. Islam itu Jalata Muhammad. Jalata Abdullah Muhammad. Korea orang jiftu di negeri. Akas boleh kena kalau cicemu orang di negeri ada sana. Kini askis juga jadi. Akas apa ni mula kembali kamu nano tak sultane Ethiopia butuh Afrika egasi dunia شيء فشيء تدريجيا سوتا جاء كسوة تبوباتيرا كان أقول هدول على توما نسيباتو كيسانيب جنة أما قال سكنتا كنا تبدأ كان ردي نجا مسيحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول بجو فرق لي شاء أشياء تجرا ألوني كرا إفسلام ما كرا إسلام ما كرا أمريكا كا ممكن كرا تفاجرا سانو بيسين كوراتي بجو أركتي كيتو كمالي نمني كرا من سجل كرا تيجي تجرا إلمنا ما إسلام ما نتارتي نانوران ما كي تانغرو حال سنة لا يمكن ما مكسر لا تجرا ميرا كنافيو Rabbimu gargaari nama sahabat Islam yang aku jalani, namun ofisial berbalik, ini akan overget, akan jadi masalah begitu, kami tidak amanti, Rabbi ibadah, berarti nama kita berarti kita juga, kalau cuma amalnya gara syahadat tidak berlah, orang orang yang rejitan share baca, akan soal kopling baca, akan soal tap baca, akan soal orang kalau tidak mendapat terima, Rabbi kalau tidak baca, alhamdulillah baca, sabisa namni dukkan cik bisisa kisah ifadin kisah itu mau sababbi dukkan kufri kisah nama Rabbi dan ditikan neftuba sabisa namni ergadalate wansana aga atu wanti suni irratti ijara masa Musa kisati
wanti ta'aa ture isaan keessaa baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi hawaasummaatu jira, naannootu jira, obbolaatu jira, maatiitu jira. Sana keessaa ba'uun waa hundumaa dhabudha. Murteeffachuu jagnummaa qabaachuu nama gaafata. Sana gidduu kana sana keessaa ba'uun. Kanaafiyyuu nama rabbi gargaaree tochi keessaa baaka jedhu sun dhugaadha jechuu barbaade. Amma kallattii maanii gara nama shaadaa qabatutti isin dabarsine jechuudha. Obboleettiin keenya Burtukaan Adaamaarraa sagantaa shaadaa qabu jechuudha yookiin immoo gara ifa islaamummaatti deebi'aa jirti jechuudha. Ishee iddoo kanatti ishee affeera. Hayya ishee gara kanatti dhufti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Islam Syekh ya bagi Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Hayye me makan ki. Saya sejarah. Hayye garif Islam itu berbeda. Gara Islam itu harus tu wanti sedikit akan sedikit. Namun kia tuai Islam itu mata saudara dan kai tuai baik lagi kata yang mengajar. Gapa dengan sendiri sendiri ini baik jalan mereka masuk murid itu sekarang tu ada semua dilihat kemudian semua ketika Islam itu ni ibadah. Cuma buat ini misalnya sendiri mana kan kesawas kisah dia mu kisah. Kita. Jadi you faham Islam mana saya Gara-gara kamu tapi dianggap itu terus. Dianggap Mungkin dianggap sangat sedih itu dari sekolah mati mungkin. Iya, kayak sudah incerita. Namun kasran itu teh cerita aman tidak kita kabar kembar. Aja usaha kita sih jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayye namni mana kas gom sejarah. Curug namun tu kau. Namni jalan gom sejarah. Namni pun nasib kisi sejarah. Namni tu kau. Juga Islam masih gini Islam mati farta. Takbir. Allahu Akbar. Ikan kalau timani Sheikh ke jalan tama Sheikh Sultan Al-Khair syahada nu kau sisani अच्छी करेगा फिर तो इंसान सीखने का देता है أكثر من قول كذا أشهد أن لا إله sorry Ishi tu bisi kakabate ufate shada kabate أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق رقابها حق عن قبرما هنجو جئ محمد رسول إرجم ربي تجده قد شرف تجده عيسى يوكل يسوس قبل شرف تجده إرجم ربي تجده رجابها جنة مس أجارة عذاب مس أجارة رجابها رجابها الله أكبر الله أكبر Ayye amaga politiknya Islam ada jadi wan Islam mar berbaca semua mani rawat Islam man satraju faju baredu masyaallah bolon di sana gambar ada di jura bolon di sini Allahu Akbar Allahu Takbir Takbir Sibani ini sibani yang kata لا يجوز فيديو فيديو
كانت كلها Ijoolleen itti taasisaa jiran Buleetti keenya qaalii baga rabbiin gara amantii kee jalqabaatti rabbisi deebise. Intinishiidhaan akka rabbii sanatti kennu. Isinitti amantiin adeemsisu immoo yoo miitu gara abdii. Ijoolleen itti taasisaa jiran miitii qabadhaa jalatti keenya qaalii. Hatta Quran dikesano akkana mintin ta'udha. Namni shahadaa qabachuun barbaadatta rakkoon tokko barreessa. أنا ما تويت في البلد فكرت عمرك تيجي بركاتنا ما شاء الله تبارك الله. تكبير الله أكبر. الله أكبر الله إذا دراما الفكاتي أما من فكاتي إسلام من نورا سنا بريستي إذا أول مكان كذي ربي قال مقال كيسة تدبر ولقد كرمنا بني آدم جا. Aye, kabisa. Obboleettiin keenya siifan jira. Obboleettiin keenya burtukaan har'a kaastee islaama taate jechuun baga rabbi islaamummaa si kenne, baga rabbi si gaarii, baga rabbi si jaallatee, rabbi islaamummaa kana sirraa fudhatanii irra si haa jiraachisu, irra si haa dhaabu, irratti si haa ajjeesu, rabbi sabaata obsa siif haa kennu si jedha. Egaa dhaabbanni nun amma keessatti argamnu dhaabbanni leenji umraa addunyaaf islaamummaa addunyaaf jedhu badhaasa quraanaa si arjomee jira kennamu. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. Akkana dha baga gammaddee mi'aasti dhagamne egaa tokko yoo dubbatte. Gammachuu guddaan natti dhagame waan wayitti kanaaf bootanii jirtu qophii kan amantii kana baay'ee waan ture gammachuu agar jedhamne ibsachuu hin danda'u. Gammachuu guddaan argate. ما شاء الله. Hai baga kesan deebi'aa kan caalaa si midhaginu እና waan si dhagame ibsee dhaqqabu tirba siifan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha Islaamummaa dhiifaa namni islaama ta'e nagaa qaba. Namni islaama ta'e tokkummaa qaba. Islaamummaa nagaa labsaa. Kun boleh wakil negara amanti Islam, negara ipa kota. Ergama gabbar negara itu kita gabbar itu kota. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الرب لكم كيد وكل سكينة.
abdii raggaasaa gara tokkoon ustaaz abdii raggaasaa yookaan agartaniitiin akka gaarii fakkeenya ashaaba qaba jechaadha. Abdii alhamdulillah maaliif uummanni sahaabadha quraana kana waggaa 23 keessatti weerumanin beeytan wayita dhagayan isimaan nama yaaman abdiin amma erga gara islaamummaa as dhufe ayata har'a dhagaye isimaan nama itti yaama abdiin gaafa quraana xumuru gaafa tafsiirallee xumuru namallee kumaatamaan islaamummaatti fida geeffate wayita gartan abdii Allahu Akbar as akkatti gaafa eegale quraanas gabbuus inu amma quraana ganaa fidee tafsiira fidee eegaa ittiin hojjanna abdiin amma guyyama eegalerra itti yaamu eegale gaafa quraana gara gafite waggaa kan gaafa immoo tafsiira isaa geessu namallee kumaatamaan geesse agartaniitiin dhaloota dabartuu ga'ee foorumii isaa ashaabaa saniitti jira rabbiin umurii isaa dheeressu iddoon itti argamnu waldaa qorannoo waliin jiru sunnistoota yuunivarsaal fuulduratti argamna kanaaf mana isaatii bakka bu'aa hunda keessatti har'a obboleettiin teenya burtukaan taagara islaamummaa deebitellee agartanii siifanis kun hundi isaaniitu asitti argamanii abdii ulfaadha waliisa kenna sultaana khayris waliisa kenna baazarrillee yeroo kamuu isin faana jirra yeroo kamuu wal faana jirra yeroo kamuu bakka kamittuu akka waldaa kanaatti keenya hunda yuunivarsaal wal faana jirra waliisa kenna ustaaz jaalata abdullahi illee agartanii nu faana waan kan isin jajjabeessu akka gaariitti yeroo kamuu hundi kenna hogatti isin faana dhaabanna jechaadha galatoomaa waliisa kenna ustaaz keenya galatoomaa baga nullee ziyaartan baga immoo islaamuma jiraatan amma ni deebiftanii akka hojjetan abdii qaba abdii ulfaadhu kabaja guddaa sin qabda wallahi waan badhaasa akkatti afaaniin ibsuu hin dandeenye guddaa qaamni teenya sitti gammadu guddaa sin qabna si faana jiru lubbuun teenya waan feetan si waliin waliin qabna waan kamiyyuu lubbuu teenya si jirtee jira maaliif situ waan lubbuu namaan dursurra jira waan ta'eef wanti kamuu jira waggaa tolchuun tamis hamtuun tamis wanti kamuu wanti sitti dhugamu dursee gaala numara agartee gara kee dabartii wanti tokko duuban jedhini hamtuun ta'u dura nutti buutan dura nuteetini gama kee dabartii jechaadha wanti kana jiru akka gaariitti socho'ii akka alaa keessan akka gaarii socho'ii wallahi si faana jirra kana qofa gabaadhuun siin jedha inshallah kanaan xumuree gara usaabitti afaan xumura waa jedhanii inshallah kan isaan deebisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziyaara bareedoon keenya malaayikata adda addaa fi baniin ziyaara akkasumatti obboleetti teenya qaalii obboleetti teenya adde burtukaan baga gara amantii isiitti jalqabaa baga nu dhufte isii jechuu barbaada ammallee uummanni islaamaallee baga gammaddanii sagantaa bareedaa kana obboleessi keenya kan isin kanatti argitan abdii raggaasaa leencaa akka Khaalid ibn Waliid fi haala damaan yeroo kana keessatti namni abadan aayata quraanaa tokko yoo dhagee itti dalagu malee jedhee wareega kafalaa jiru irraa jaalannee jirra biyarraa waan haarawaa nu qabatanii akka dhufan inshallah abdii irraa qabna asumaan dhaabbanni umraadha simannaa bareedaa kana guyyaa abdii faan nu dubbisan nama biiroo umraatti shaahadaa qabatu carraa kana argachuun nuufillee carraadha galatoomaa isaanii jaa assalaamu alaikum warahmatullahi hedduu namaati kagalee islaamummatti dhufe ka isa durallee islaamummatti dhufe ka immoo islaamummaa qabatee ta'a obboleessi keenya abdii raggaasaa حكمة ربي كنه ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سيتدركم جلت أرقاقافا أمنتي كانت رفيت رابين كله حرم بابا لمن وفين تين وجينا من قافا وجي وفي باسل إسلام ماتنا وكي كان أبوليك يقود جده قال كان رفيت كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق من محمد صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم أي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بيا أربعة كان كيسة تقال لديمتو نمني قال ديمتو قبو أبا كبينيا بود دالام بيكما أكا أبا كبينيا أكا نمني نما يوم كمو كمو يوم مكينا كمو يبقى أبا كبينيا لجن نمني قال ديمتو قبو بيا أربعة كان بيكما رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي سبب سبب
نما تقصين كجيت تجعله نما قال دين تكبر جعله أنا برب سيناجد أنا ما برب سيناجد الدنيا ما تو مدته وقتين مدته رب سينوسين الدنيا ما تو دبته جت سيد دبته رب سينجلسين الدنيا ما تو دنيا كان مجهود أبي قال ما في ربي كرت سيار كافوتين قال ما رب سيهاجو غربا بلا سرهاجو بلا سرهاجو نبني هم ترسيت ديمو مات يجي صحابة والديمو مالك ديندم مناتو مالك دوكاتي بيكو مالك ولالي إذن ربي تي القرآن اللي أكا كنيسني قاربت قالوا ستهاجر إجا قرأوا متي نما وما قرأوا ربي سهاجاسي طبعا من لم يشكر الناس لا يشكر الله سيقال توفنا وبلسية جاءت تأسرا وبليا كينا وروتا تابتا عمرا بناني كيس سنجدني أفنان بدل جل أبدا وانت ما تتيسن هذا وانت ما تتيسن هذا وانت ما تتيسن هذا وانت ما تتيسن هذا وبليتي تينا هذا دفت سبب الإسلام ما تدفت وانت ما تشال عبارة مدر وبليت سكينا نما بلتي وفي الله لأن نما واندر جنة نما دين كان بيتجا مللي سوباتيات ديم سلطان الخير وانك ربي عدوبة وربعنا ربي سين هذا ما كم من كيتو سلطان الخير خير مرتبة كذي حاجة متجرا وبريتي تنا تام كم شهادات فتة أتي أسكفورا الإسلام ما سين هو نبض زيابا نمتو مكان مو برتقاني كوني برتقاني كمان مسيرة ربع مجتير سينو برتقانا نتا وبيوم سين جالت وما وان مكان يسيرو يوم مكان فاكا باتة يوم كباتي اللي كمان خديجة الله مكان وبريتي تنا جالت خديجة تكبير تكبير نمني أول ربي فوق سبع سماوات سلام عليك خديجة بنت خديجة بنت خويلد ربي فوق سبع سماوات سلام عليك أبين وفيتي بروحي وفيتي لرسول الله وكني جبريل اللي سلام عليك جري نبي محمد اللي سلام عليك جري أجل رب اللي سلام عليك ديري سيجاب سمانته إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام أكيد تبارك خديجة والله ما كبريدا إن شاء الله سمعت سير راجع بارسا مكان سي خديجة نقول المرابط تاني وروني أولاد كانوا لا جد نمون نكت زارمون هدون كام مزرعتن وبلدي تنا وفتا بيتو برد عبادة ركوب مكاب كسيفان برد عبادة برد عبادة سنين جنة وان كابداني وبرد جبهة سنين جنة أسمع سير راجع بارسا السلام عليكم. إيه أنا نبي رحمة الله كمني حياة هذا كان كلام بيزا فتكنا فايا فتبريدا السلام عليكم إرجع تهدو قلتهم أكسبوا بوليس كنا خالد طه والله تيه كلام عن ولي كوكولات إذا بنزين أو في التنتي تعميم كذا لقى إذا بنزين ولي يسوي ولي مية وبنزين ولي باسكلو كل ركيب الله أكبر والله إساس دعتهم كم كونوا خالد أزياء خالد سكرا هدو قلتهم يوم وقتنا خالد ربي فون رزق أبو سكرا تو أي منا بربيني رزقي بري بركة ربي أبو فكرني كوا ركير بيا كوا إتحاد بدو بيا نما بري كابول لي فكا قالوا متعرف بربا كابين نيكو في وراء أتوقع كابين نيكو في وراء كابين نيكو في وراء واجنو والوانينو مكا إسات هذا الدل آمين جلام نام قد مكا إسات هذا الدل إذن ربي تنكم الدنيا تنملون دمو كيدين هزوچو دمو كيدين هزوچو دمو كيدين هزوچو دوبين سيات أمتا كان ديني جت باتة كونكوراتا كيدين باسي مرة لا شفتا كر وجندا شردي مرة سر بهاتو الدنيا تنمرت بيكا دمو كميتو دمو تكال ما تدي جارب بسنت هايا الدنيا تنملون دمو كيادا الدنيا توفي ولا هو مكان كيدين هذا تر شركة كيدين هذا تر ربي وتروان تكال تكال سنت هاكن بأبدي كر يا ربي ميجر يعني ما هي جالتا في وسط الربع نحن أكمل تسوقني بس كني نيجي نقول بس والله يقول ما يا رب بكم قلاتا نما تندم تندان كهذا يعني جل قربان دين مقدمة والله يا رب قربان قلاتا نما تو بتاعهم تندان كذا كل في ستة هكذا سبرايز مسبرايز كذا أنا بقول أنا ورا دورينو سبرايز كانوا بسم تكلم قربان كان نو واساي سبيكاني سبرايز مسبرايز يوم أبو سبرايز جلسات دقت مكان مطوب بزهاد وكل في منال كل في مكان هذا لم يدعي هم بزن من دوبا ما رجال دي لم يدعي هم بزن سدين وكواتي هذا سدين وكواتي هذا سلطان يجوا جلسون ده بزن هم كيسون
بدين الإسلام انت رهدت أفا سفاقت انت رهدت هذا سفاقت انت رهدت روزا في وانا أمد الأنكار ركوبي أربا كان أجبه من أنفال إدك الدنيا تلتسال فتئسني الدنيا نسال الدنيا سنين سالفتين رب مراد سنين هاقود والسلام عليكم ورحمة الله hundi keessa ni galatumaa isin irra hajaaratu warra dhaabbata muraallee ustaas Abaazaarillee Sheek Sultaan Alkhairille manaajir umraallee akkasumallee jaallatu isaanillee akkasuma warri kaameraa duubaa warri kaameraa fuulduraa waliin shamarranii akkasumallee gaazexeessituu Zaak Podcast Kenya Samira إن رئيس الوزراء تشيء بريتي كينيا إلى ولا فبريتي جيبي سودا بجاري سلام ما قبل تجرسي سودا قافرشين دكان كيسا بادي فكنا فدت تفتي أمتي جارو كل ما تقولي مغارا شكل كنا بادي شيء سادا ما جدي أتقول بسرعة حجار لتو لوجو مجدي بس تنتظر يوم بربان رقم قوي هاي أكنا إن أمي كيسا نيوكلا توما نمون لا يفرق تنا بريتي كينيا وفتا إسلام كنا مسلمون تو بريء وان بريء hojjechuu barbaadanii asumarraan diyyadhaa immoo koomenti cheekinu godhii warri kaameraa duubaallee ergaa bakka gammadee akkasiin dabarfatan barbaada. Thank you. Koomentiidhaan amma gisee kan horannee ni jira. Dubbadha. Ansi yaada. Waan jiru jedhee nama suuraan nama keessa yaade akka saraatee sagantaan alatti jedhamee qulqulluu yaadatu namoota mu'allafaa nuti waan ta'eef namoonni yeroo shahaadaa qabatanii yeroo isaanii dhaga'aman bakka isaan gusee wal kalaabaa godhuma gammadee akka waan ofiitti yaadamee islaama ta'u ani yeroo baay'ee isinitti raafawaa jiru irratti arginu irratti yaadama walaa isinitti raafawaa warra islaamaa dhufe kan maaliif ibiddi nama gubuu danda'a akka ibiddi nama gubuu hedduun keenya beekuu dandeenya garuu amma gubaa ibiddaa nama gubanii argina osoo namoonni dukkana keessa turtanii gara ifaa bifilan karaa namoota keessanii dhuftan hadhaa sanis dhaggeeffatanii waan jirtaniif mi'a islaamaa ni gala. Ani asirratti obboleewwan koo shamarraniiti wanni jechuu barbaade kan itti dhuftan musliimota sun taane islaamatti waan ta'eef ajaja quraanaa fi hadiisaa jala deemaa malee